Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophii addaa keenya har'aatiin taateewwan gurguddoo mootota addunyaa kan noobeelii nagaa badhaasa fudhatan isaan mudatee wal falmisiisoo ta'e kan isin biraan geenyu ta'a. Qophicha qopheessuun kan isin wajjin turan Ibsaa Gadaatii hamma dhumaatitti na wajjin turan affeerraa kooti. Badhaasni noobeelii nagaa kan badhaasawwan jaha saayintistii daldalaa fi hojii gaarii raawwachuun beekaman lammii Suudii Alfred Noobeeliin hundeeffaman keessaa tokko yoo ta'u akka kabaja olaanaa addunyaatti ilaalama. Haa ta'u malee sababbii uumama siyaasaa isaatiin dameewwan hafan 5 caalaa yeroo hedduu badhaasni nagaa wal falmisiisaadha. Isaan keessaayis mo'attoota badhaasichaa hedduu wal falmisiisanii fi badhaasarraa hafuun yaadatamu keessaa jaha isiniif qopheessee jira. Hamma dhumaatitti na wajjin tura. Barack Obama. Pirezidaantiin duraanii USA Barack Obamaan bara 2009 badhaasa noobeelii nagaa mo'atetti isuma dabalatee namoonni baay'een bitaayetti galee ture. Obamaan mataansaa yaadannoo bara 2020 keessatti waan jalqaba badhaasichaaf filatamuu wayita dhagahetti itti dhagahame akka barreessetti maaliidhaaf jechuun gaafachuu hima. Inni reef baatiiwwan 9 qofaaf aangoo irra kan ture waan ta'eef qeeqxonni badhaasichaaf ganna hin geenye jechaa turan. Dhugattis guyyaan kaadhimamtoonni badhaasichaa itti filataman itti xumuramus Obamaan ifatti aangoo isaatiif kakuu raawwatee guyyoota 12 booda ture. Bara 2015 keessaa daayirektarii duraanii Inistituutii Noobeelii Gerludstaad koree badhaasichaaf murtee taasise gaabbuu himamee ture. Baroota aangoo pirezidaantii Obaamaatti humnoota waraanaa Ameerikaa, Afgaanistaan, Iraaqii fi Siiriyaa keessa turan. Inni biraammoo Yasiir Arafaat gaafa ta'uu hoogganaan Paalestiin duraanii ministeera muummee Israa'el Yitzhaaq Raabiin fi ministeera haajaa alaa Israa'el Shimon Peres waliin bara 1994tti ture. Haaluma waliigalteewwan nagaa Oslootti badhaasichi kan kennameef. Kunis sababni bara 1990moota keessaa wal dhibdee Israa'elii fi Paalestiinota jidduu jiruuf abdii furmaataa dhiyeessanii turanidha. Murtoon badhaasichaa Yasiir Arafaatiin nama duraa waraana biyyaalessaa keessatti hirmaannaa qabu badhaasuu Israa'elii fi achiin allaattileen qeequmsaa kaasee ture. Dhugattis filatamuun Arafaat koree dhuma noobeelichaa jidduutti illee wal dhibdee uumee ture. Miseensa korichaa keessaa tokkoo fi nama siyaasaa lammii Noorwee kan ta'an Kaare Kiristaansee mormiidhaan koricha gadhiisan. Inni biraa Aango'aan Suu Kiiyaa namni siyaasaa lammii Barmaa tun bara 1991tti turte badhaasa noobeelii nagaa kan badhaafamte. Isiinis qabsoo nagaa bulchiinsa waraana Meenamaar keessaa irratti taasifatameef kan kennameef ture. Haa ta'u malee waggoota 20 booddee Aango'aan Suu Kiiyaa ajjeechaa julmaa fi sarbama mirgoota namoomaa ummata Islaamaa Rooyingaa biyya ishee keessatti raawwatame irratti ifatti dubbachuu didde. Gochaan gara jabinnaa Rooyingaa irratti raawwates United Nations duguggaa sanyii jedhamee jira. Akkasumas badhaasa argatte akka deebistuuf waamicha taasifamee ture. Haa ta'u malee seeriin badhaasota noobeelii sanaa gochuuf hin eeyyamu. Inni biraa Abiy Ahmed sadaasa bara 2020 keessaa ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed wal dhibdee barootaaf biyyattiin ollaa ishee Eertiraa waliin qabaachaa turte furuu isaatiin badhaasni nagaa kennameef. Garuu waggaadhuma sanaa yeroo muraasaan booda summurtee sirrii ta'uu isaa irratti gaafiiwwan ka'uu eegalan. Hawaasni idil addunyaa Abiy Ahmed waraana kaaba biyyattii Tigraay keessatti bobbaasuu isaatiin komataa jiru. Waraanni achitti geggeeffames kumaatamaan lubbuu kan balleesse yoo ta'u, dhaabbanni mootummoota gamtoomanis haalichaan badiinsa qalbii nama cabsu jedhanii jira.
Inni biraa waan gaarii Maataayidha. Roogeettiin lammii Keeniyaa bara 2004 keessaa dubartii Afrikaa jalqabaa badhaasa Noobeelii argattee taatee turte. Haa ta'u malee leellisni isheen qabaachaa turte erga HIV/AIDS ilaalchisuun yaada kenniteen booda qeequmsi irratti ka'ee ture. Waan gaarii Maataay vaayirasii HIV akka meeshaa waraanatti uummata gurraacha balleessuuf kan namni tolcheedha jetteetti. Haa ta'u malee yaada ishee kanaaf ragaa saayinsaawaa hin qabdu ture. Inni biraadhaa Heenarii Kiisingar ture. Bara 1973 keessaa ministeera dhimma alaa USA Heenarii Kiisingar badhaasa nagaa argatan. Nama imaammata alaa Ameerikaa baay'ee wal falmisiisaa kan akka icciitiidhaan Kaamboodiyaa boombii haleeluu irratti duula geggeessuu fi Ameerikaa kibbaa keessatti bulchiinsa waraanaa uummataa fixuuf deeggaruu keessatti hirmaannaa qabuuf badhaasa kennuun baay'ee komii kaasee ture. Kiisingar gahee waraana Veetnaam dhaabsisuuf waliigaltee keessaa bahanii fi badhaasicha hoogganaa kaabaa Veetnaam Lii Duwaa Tuwaa waliin kennameefii ture. Kana mormuunis miseensonni koree Noobeelii lama hojii akka gadhiisan yoo ta'u, New York Times mataansaa oduu badhaasichaatti badhaasa Noobeelii waraanaa jechuun gabaasee ture. Inni dhumaadhaa Gaandiidha. Badhaasni Noobeelii kunis taateewwan osoo hin argamin hafuu muraasaan beekama. Ramaddii nagaatiin tarii osoo hin dhaqinii hafuun baay'ee bahanii kan mul'atan Mahatamaa Gaandiidha. Namni siyaasaa lammii Indiyaa warraaqsa hokkara maleessaa jaarraa 20ffaa keessa fakkeenya ta'an ka'uu keessaa tokkodha. Yeroo baay'ee filatamanillee gonkumaa badhaasicha hin fudhan. Bara 2006 keessaa pirezidaantii koree namoota badhaasa nagaa mo'atanii filatuu kan ture hayyuun seenaa Gaayir Laawundistaand milkaa'inaan Gaandii beekamtii dhoowwachuun seenaa Noobeelii keessatti waan dagatamee guddaadha jedhee jira. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media, badhaasni Noobeelii nagaa wantoota taateewwan wal falmisiisaa ta'an kana kan mudateedha. Hanga sagantaa biraa qabannee walitti dhiyaannutti sagantaa Oromiyaa Global Media fan wajjin turtii gaarii.